Kanaaf gaafas meeshaa Itoophiyaan harkaan qabduuf gaafas akkas nuun jedhan jechuudha. Garuu dubbiin ammoo eenyu akka biyya bulchuun agarre. Jawaarillee gaafas inni dagame Oromoo ta'uu akka ofitti of herregee isaa fi Kiristaan Taaddalee fa'aa Lidatu Ayyaaloo fa'aa yaadattanii miidiyaa isaanii irra dhiyaatanii san jechaa turan jechuudha. Kanaaf adda kaa dubbiin bakki jirtu sanii ala taate. Wanni yaadameef lafa kaayame jawween tuttuqee jira itti gadhufna bal'inaan tuqeera waan kana waan nuuf qophaa'ee akkaataa itti woximadii nuu maran waan an tuqaa ture jawween katabee gadhiisee jira. Sagalee akka deebi'e waliin dhagayaa sanillee waliin laallaa jechuudha. Waan warri peejii kiyya irra turtan yeroo dheeraa wajjin haasa'aa turre waan hundaa isin hunduu gartanii waliin caqabna san. Namni jala turtanii beeytanii akkamitti akka ijaarame jawaarfaata maal akka daladdu Oromoodhaaf keessaa jechuudha. Itoophiyaa dhawanii balaan kun marti ga'ee gara hundaa qawwee fuudhanii booyitti kaatee fi Oromoon alaa kiiloo akkamitti seenti jechuudha. Kanaaf bal'inaan itti gadhufna. Kun kana. Kaaniin ammoo gara biraa yoo deebine TPLFiin ammoo booyicha balaatu itti bu'e. TPLF jeneraaloon TPLF mardoo warroonni sooshaal miidiyaa hordoftan guyyaa kaleessaatiif keessaa yoo galgala kana booyitii akka malee balaa isaan quban qabne itti bu'e. Maal kaleeffatanii mootummaa Itoophiyaadhaa dirooniilee ofii oomisheef dirooniilee biyyoota adda addaa irraa argateeni keessaayyuu diroonii Wingilong fi warra Rainbow CH-95 jedhaniini nu'uuf Shaabiyaa Allahu Akbar keessaayyuu bakkoota maqaadhaan jechuudha. Warra kanaanii yeroo 300 ol sakattaa akkasuma ammoo isa qinyitedhan yookaan ammoo nurra naannayanii laaluu bakkoota hundayyuu ganda keenya keessa deemanii gartee isiidhaan nu'uuf Shaabiyaallee weerarsaa jiranii jedhe. Itoophiyaan diroonii addaa tan hidhattee tan ofii oomishiteef ta'alaa galchiteen yeroo 300 ol deemuudhaan keessaayyuu Maqalee bakkoota yoo ani yeroo dubbisu dogongoree naa of olchaati. Maqalee fi Tambaay Galaabeedaa Chiilaa Dhalmit Aksuumiin kun Aksuum dheeraa maqaa kenna qabdina fakkaate Aksuumii fi Shiree Takazee Adawaa Zaalambassaa akkasuma ammallee Daddabiitii fi Walqaayit hanga daangaa Suudaanii fi daangaa Eertiraatitti argamutti yeroo 300 ol naanna'uun sakattaa fi sagalee hamtuu nama rifachiistu akkasuma ammoo waan shororkaa namatti buusu nurratti dalagaa jira. Uummanni kun waan na dhibe isinillee akka jechuun ni mala jarri Itoophiyaa moo biyya biraati. Yoo diroonii yookaan xiyyaaronnummaa biraatu haa ta'u fakkeenyaaf Maqalee keessatti laftoonni kun maqaa kunniin Maqalee keessaa haga daangaa Suudaaniitii fi Shaabiyaati. Dirooniin kaan maaliif jirti? Rakkoolee jiru daangaa san yoo lootee galte as gubbatti inni illee tuqaana bira dabre warra maal jedhanii jedhe lootee galtuu Shaabiyaa warroota jedhan irrattis tankaarfii fudhachuuf lootee galtuu. Wanni takka osoo miliqne hattaa mixii haga to'achoo takkatti sakattaaleen godhamaa jiraa jedha. Kuni mirga keenya dhiibuudhaa jedha. Eenyu jedha beeytan? Warra Shaabiyaa walii galee Shaabiyaa wajjin lolaaf gara daangaatti bobba'ee taa'aa jiru. Kan biraati raayyaan ittisa biyyaa lafoota gaarolee istiraateejii qara Shaabiyaan qabattee loltuuf keessaayyuu karaa asabitti kan baasuu fi lafoota waraanni dargii faatii hin qabatin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hadhaa karaa Suudaaniin asiin karaa ammallee Affaar keessaatiin guutumatti Eertiraa marsuudhaan lafa hunda qabatee xumuree jira jedha istiraateejii. Istiraateejii guutumatti qabatee jira. Eenyu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa eenyu jedha? Jeneraalota TPLF jedha jechuudha. Mardoo boo'icha. Gariin namaa maganda keessa deemee akkas gooteetti. Kuni mootummaan Itoophiyaa ammallee ni deemsa. Mootummaan Itoophiyaadhaa gocha suukaneessaa yeroo ammatti godhaa jiru. Keessaayyuu dirooniilee heddumminni si 100 lakkaa'amu bobbaasuudhaan diroonii 100tti lakkaa'amtu bobbaasuudhaan gaaraa fi qilee hunda daangaalee Suudaaniitiif Shaabiyaadhaa sakattaa hamtuu
sakattaa hamtuu godhaa jira. Diroonileen isaan bobbaasan diroonii baddee balleessitu, diroonii samii irraa dhukaastee kan namni isiin agarre bakka irraa namadhaan bakka balaan itti namatti buuteen agarreetu bobba'aa jira. Kuni uummata nagayaa, ijoollee daa'imman akkasuma loonfaa fixuu irraa wanni isaan dhoorguun jiru jedha. Diroonleen tunniin dirooniin argine waan taateef namoonni osoo quba hin qabne dheessuullee jalaa akka hin dandeenyetti waan dalagamtee fi gaaraaf mukaan akkasuma lafa daalatti fakkaatti lafoota gartee naannolee sanii wal fakkaattee tan deemtu jedha. Gaarallaa warra fakkaatee deemu bobbaasanii jedha. Wanni isiin addaan baafamtuun xiixuu qofaan dhageettaa jedha. Lolluun eegalamne balaa. Lolluun eegalamne. Akkuma san imbaasiin Itoophiyaa keessa jiru kan Eertiraallee waan kana kaleessee jira. Asiyaasa Afawarqii balaa inni takkaa hin biyyatin waan inni takkaan eegintu akka hin cadhifne akkamii cadhisa taruu deemu jira. Akka hin lolle ibiddi itti gaddeemu wanni inni argaa jiru waan waa godhuu danda'u miti. Galgalaan hirribaa baraaruqee lafaa ka'ee Ijiptiin dhaqe. Ijiptii ofiiyyuu gartee mirga ofii kabachiisuu dadhabdee uummata isiitiin Abdul Fattah Siisii ijoolleef gartee gaazexeessonni isaanii warri gartee Ustaaz Jamaal bira dhaqaa caqasaadha. Waan godhu jiru uummanni. Namni anaaf caalaa isin caalaa warra haqateennaaf biyya kanaaf dhaabbate caalaadha Itoophiyaa dalagaa jiru aktiivistoota Ijiptiiti jechuudha. Dr. Abiy Ahmad Aliidha namoonni kenna asii toona jiru isaan maal jedha Dr. Abiy Ahmad Aliidhaan hin dandeenye Abdul Fattah Siisiin jedha warri fatti. Teknoolojii inni hidhatee fi dippiloomaasii inni addunyoota walii gale biyyi Dr. Abiy Ahmad Aliidhaan meeshaa irraa hin hatin kamtu jira jedhanii kaa'e. Biyyoota garii waan jedhanii dhageettanii abbichuudhaan. Namni kuni dandeettii hagana ga'u qabaatee osoo hin taane waan waliin dalagu wayiitu jira jedhan. Jinni haa ta'u wanna waliin dalagu wayiitu jira malee meeshaa akkasii hidhate, meeshaa akkasii bitate, meeshaa akkasii argate, biyya akkasii walii gale. Biyyoonni meeshaa irraa hidhatee jira. Paakistaan, Iraan, Chaayinaa, Raashaa, Gibx, dhifama Gibxi miti. Tannaa maqaa isii Turkiyye yookaan ammoo Turk, Arab Emirates, biyya kam USA, Faransaay. Akkuma achi bira dabree ammoo teknooloojiin hadha namni kun dalagu jiru nuukileela dalagu jira. Inerjii nuukileela. Biyyoota 9tu qaba kurnyaaffaa Itoophiyaa ta'uu deemtu. Addunyaarraa. San qofaa miti waan isin ajaa'ibsiisu. Akka dhufeen diroonii samitti darbate. Dhifama saatalaayitii. Saatalaayitii Itoophiyaan suuraa yookaan ammoo piikchara yoo lola barbaadde qilleensa barbaadde haala adda addaa roobaaf biyyoota Afrikaa biraa irraa bitachaa turte. Sanuu viidiyoo miti suuraa miliyoona gas kafalte. Kamataa ofii qabdi hadha. Hadha taankiidhaa fi rasaasaa fi dirooniif kanneen oomishtee gurguraa jirti. Boeing xiyyaaraa fi Ameerikaaf. Meeshaa jijjiirraadhaa Itoophiyaan daladdee kaleessuudhaaf waan hunda xumurattee jirti. Ittaansitee xiyyaara mataa isaa dalaguu deemaa jirti. Kana dhageettanii xiyyaaronni addunyaa irratti qaalii ta'aniif leetest ta'an Itoophiyaa seenanii jiran dhageettanii hawaasaa kan uummataa jechuudha. Itoophiyaan Afrikaa bira kuttee addunyaadhaan karaa xiyyaaraatiin dorgomuu deemaa jirti. Kana qofaa miti xaa'oo biyyoota gamtu qaba 3-4 Itoophiyaadha xaa'oo yookaan ammoo madaabaraa oomishuudhaan waggaa 2-3 nadhaatiin duuba inshaallah addunyaa biyyoota waan san oomishtuutti qixxaa'uu deemuu jirti. Gaaza biyyoota Arabaa jedhan Itoophiyaan gaazaan inshaallah yoo inni jedhamu dhugaa taate rab dhugaa haa godhu Araboota guutuu bira dabartee deemuu jirti. Boolla gara 21 olii argamee jira. Kanaa miti Yuureneem Baale keessa argamee jira. Kana guutuun kalee awwaalamee bira taa'amaa ture. Leencichi Oromoodhaa baasuu deema. Gaaznis achitti argamee jira. Balastiraa qabna. Tantaalam albuuda addunyaa irratti raqaqqaalee addunyaan barbaadduu fi yoo albuudaalee kanneen qabaatte wanna feete addunyaa irratti nukuleelaa miti waan barbaadde sanii olii ittiin dalaguu danda'an dachee tana ka'ee jira. Gootummaaf jagnummaadhaan baase kana. Biyyoonni hedduun osoo qabdu kabaleen irraa fudhatanii kanaaf jecha hangoo irraa na buusanii mootummaa kiyya irraa jettee bira Afrikaan kun hedduun uummata ofii gurgurtee warra akka Koongoo fa'a ni beektanii biyyoonni Afrikaa kun hedduun isaanii jechuudha. Yoo waan kana baase isaan dide hangootii jedhaba jedhanii warra dhiyaa sodaatanii gartee akka isaan dhufanii saamanii fi yookaan ammoo boolla keessa taa'ee uummanni yoomatu godhaa turan jechuudha. Leencichi Oromoo kana hundayyuu lafan kenne. Dura isaan akka dhufanii san hin goone dhuganii godhan isaan maal godhanii hidhate teknoolojii.
namni dhufe akka salphatee deemu. Misaayilotaa fi raadara wanni guddaan biyya takkaan murteessaadha. Raadara jechuun kan waan alaasiif dhufu argu. Humna qilleensaa waan akka misaayilotaaf kanneen sirraa ittisu. Itti aansee hoo misaayila mataa isaati. Misaayilota maqaa bishaan Abbaayaatiin Itoophiyaan Abbaayyaa jalatti dhaabbichuun hirkatee inni hidhate biyyoota guddatte Raashaadhaaf Chaayinaa Ameerikaa qofa qaba jechuudha. Gaafa inni maqaa Abbaayaatiin hidhatee irraa bahee deebi'anii dirooniilee biyyoota irraa bitee hidhatuu fi eegasii diroonii oomishuu eegale rifattee addunyaan hirrimaa baraaruddee lafaa kaati. Yeroo baraaruganii lafaa kaan fagaatee jira dhaabbichuun. Maaliin? Artificial intelligenceedhaan kutee jira. Information guutuu iisitti argata waan hundayyuu salphatti biyyoota kam wajjin communicate gochuu danda'a yoo lollee barbaadan jechuudha. Hodhuu dadhabu dhorkachiisuu dadhabaasan lolaan cabsuu dadhabu muummichi ministeeraa biyya guddatte teeknooloojiidhaan waan hedduu harka fashalsuu danda'a. Information. Addunyaan kun yeroo ammatti kan isiin wal cabsituun dandeettii teeknooloojii hin qabaachuu information. Waan addunyaan keessattu biyyoonni takka qaban. Saayibariidhaan Itoophiyaa cabsuu yeroo 10,000 olitti yaalame. Biyyoota guddan ka cabsan Itoophiyaa laaftuu tana cabsuu dadhaban yeroo 12,000 ol yaalan jechuudha. Saayibar jechuun baankilee ukkaamsanii Itoophiyaa akkasiin sossoonii godhu teeknooloojiin harkaa qabu kan misaa'iloota, raadaroota, xiyyaarota maal kanneen akka inni lafaan kaan hin dalagne gochuudhaaf warroonni dandeettii saayibar yookaan ammoo teeknooloojiidhaan qaban warri IT'dhaan sadarkaa guddaa jiran jechuudha. Raashaan ukkaamamtee jirti, Ameerikaan ukkaamamtee jirti, Israa'el maqaan isii Iraan sadarkaa dokumentii isaanii sakattaatee baastee waan hunda kenniteef geette jechuudha. Garuu Itoophiyaan namni tuffatu kun maaliif dhaabbichuun insa nama dalageef nama saayinsiif teeknooloojiidhaan osoo addunyaan quba qabne fagaate waan ta'eef namni sillaafa laaltan ilmaan Itoophiyaa, ilmaan Oromoo warroota addunyaa keessa baratanii dandeettii qaban warroota IT'dhaan garaagarummaan ati Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa taateen qabu namoota dandeettii waan sanii qaban qabaachuu qofa. Ati waa kalquu danda'u qofa kan mataa keetii. Koodar warra koodii baasu jechuudha. Kana warra barate qofa beekaa. Warri gartee IT'dhaan barateedhaan kun warra koodii jechuun salphatti paasword isin jettan akkasii faayisnee galuun ni mala. Warra waan tokko mataa ofiitii hidhee fiikuu danda'uu fi waan qilleensarra deemu vaayirasii warra hattuu jechuudha. Hattuu deemu arguuf xalafuu danda'u. Koompitara gubbaa teetteetumaan qilleensa addunyaa kana sakattaata jechuudha. Waan namni hin agarre warra argu jechuudha gabaabumatti. Koodiidhaan. Koodii yeroo isaan xalafanii hidhanii fi hiikaa deeman keessatti saayibar warri jedhan kan yeroo dhufetti ofirraa ittisuu yeroo isaan agartetti vaayirasii yookaan ammoo waan isaan dhukaastee dhooftu qabaachuu gabaabumatti. Soo kanaaf kana wajjin warri akkuma dhaabbichuun baane koompitara dha'uu hin dandeenye baneetuma iimeelii irra barreessee dhaqdhaa godhee akka erguu malee maaltu koompitara kana keessa jira. Sooftiweeriin kiiboordii kanneen wanni hundinuu maaltu jira kiima isaa furama. Kana warra fayyadamuu hin dandeenyetu yuunivarsiitii dhaqee dhufee dhaabbichuun dorgomuu deemaa jechuudha. Okay. Gara jawweedha. Inshallah sa'aatiin isaa maccoo namni hedduun waan kana gaagulufee keessaa baalaftee halkanii raftanii amma bakki murteessituun tana. Shaabiyaa, Shanee, Faannoo, Ijipt, Suudaan warra Jawaar nuuf faarsu kana dhaabbichuu biratti raayyaa ittisa biyyaa Jawaar tuffatu kana biratti haga dhuufuu farda guluftuullee hin geettu jechuudha. Waan amma Jawaar marqu kanarraa waan hamtuu simuun irra baddu qotee bulaa tokko ka ganda keessaa agartee mirga ofiitii falmatutu irra dhaabbichuu miidhuu danda'a. Irra sanii deemu qotee bulaa mirgi isaa dhiibame kaadireen saamaa jirtu hattuun ganda keessaa agartee gibira yoo birri 2,000 taate 3,000 irraa fuutee nyaachaa jirtu kuni irra yoo fincilee dhaabbichuu irra dhiibbaa geessuu danda'a. Wanni amma jawween nuuf faarsuuf oofu kunniin isaaniif Jawaar illee garaagarummaa takka illee hin qabdu. Bishaan laga tokko waraabame. Shaabiyaa irraa haga TPLF irraa haga Shanee irraa haga Faannootitti hundisiitu warra bishaan laga tokko waraabame. Noo dandeetti, noo qawwee, noo sammuu, noo sheem salphina beektu, noo qaanii, noo amantii, noo kijiba sodaachoo warra gartee kijiba qofaan akkuma abboota isaanii akkuma Haile Sillaasee akkuma Mangistuun Iddaa Wayyayyuu dhiira agasan loleelu agartee waggaa 17 odeeffiitu osoo dhiilu ittisu. Akkuma mallasii isaanii kiisha qullaa, sammuu qullaa, kaayoo qullaa wal fakkaataa wal barbaada jette Oromoon. Isin galee? Kanaafuu itti man hin jigaa, itti man hin didaa, irkisan hin jigaa mala guchuma luffichaa jedhan. Okay, amma obsaan na dhageettanii bakka tana irratti
I think wanni kun irsinii gabaabsaa daqiiqaa dheeraa waan ta'eef keessaa isin mumura. Bakki tun bakka Oromoon namni dhugaa barbaadduuf Jawaar Mohaammed eenyu wanni waan kana isinii fideef Jawaar Mohaammed eenyu warri kaleen bariin illee Mustafaan Jawaar Mohaammed maa duula. Namni yeroo nu mataa ol qaban nu salphisu nu diqqeessu gahee faannoo nurra faarsa shanee nurra faarsa TPLF as bira dabree jiraalta Suudaan nurra faarsa. Suudaantu cinaa jiraa jedha. Eenyuun cinaa? Iisuu cinaa maaliif iisuun birrii afaan dibaka? Wanni gartee kaawaa ittiin liqimsan hin jiru yoo iisuun achi irraa dhaabe Ijipti irraa fuudhee iisuun isa kenna. Si'alee namtu hongawuu dhabuuf gartee horiiti jechuudha. Dubbii tana maafiin kaasiseetan nama haasaa Abiyyi tibbana kana paarlaamaa irratti taasise dhageeffate waanuma borontummaa isaa lola banee buufata doonii asabnuu fiduu hedduu fakkaata ture. Dhugaan garuu asitti aabbichuun ganama san waan dhaqee buufata asabii nuu fidu fakkaataa jedhen jenne. Hattaa waggaa 30 yoo ta'e jedhe. Bishaan asab gara fedheenuu ta'u hattaa waggaa 30tti yoo ta'e ni deebifnaa jedhe malee boruu ganama yookaan ammoo zarraaf ol kaaneen jedhen jedhullee ammallee rabbi akkas hin jechisiisin. Biyyi ammatti Eertiraas taatee Tigraay waliin lola banuuf fedhiis qophiis hin qabu. Humna waraanaa deeggarsa hawaasaa fi tumsa dippiloomaasii lola sadarkaa kanaa geggeessee mo'achuuf isa dandeessus hin qabu. Garuu ammoo waraanaaf hawaasa deeggaruuf dippiloomaasii illee hin qabu jedheen muummichi ministeeraa waraana miiliyoona 1 abajawwee. The first time seenaa Itoophiyaa keessatti Oromoo cabsuu deemtaan waraana qabaachuu keessaa hadhaa waraana bututaa waggaa meeqaa akka gartee waggaa 34 asiyaasa furqii waliin dulloome miti yookaan ammoo jeneraalota asii olii gadooftu ta'a wayyaanee TPLF wajjin Gabratsiyoonii fi faa wajjin warra dulloome akkasiitii miti hadhaa Itoophiyaan qabdu. Humni 30 kun yoo xiqqaate humni 700 freeshii warra ari'ee qabuu fi new generation warra teknooloojiin meeshaa kamuu dhukaasuu danda'uu fi afaan kamiinuu gartee meeshaalee wajjin utaaluu danda'u jechuudha. San bira dabree warra dhaqiiqii qabu akkuma atu asiin dura jettanii dagatte malee jawwee akkuma atu jette. Oromoon jeneraala irraa kaatee haga waraana gaditti adda biraawiin guuraa jira. Bakka hunda qabachuu jirti kun hin ta'u kootaa ta'uu qaba. Jeneraallis koloneelis waraanni gadiillee Oromoon biyya qabachuu jirti jette sanitti kaa waraanatti kalee jette san laala. Anirra deebi'ee maaliif hadha uummata simu jira. Kalee waan jette akkasuma dagattee jechuudha. Siimee jira. Waan hadha jettee waraanni Itoophiyaadhaa dikteetara ta'uu deema humnaa ol ijaarame meeshaa gartee ittiin nama balleessu hidhatee diroodhi waan hundatti jette san Araboota irraa Turkii fi Arab Imireetii irraa Chaayinaa fi Raashaa irraa hidhatee uummata miskiina ittiin balleessuuf teknooloojii hidhatee deeme jette san hadha eessa dhaqere uummanni waliin hin jiru dippiloomaasiin qabotette Itoophiyaa yeroo ammatti dippiloomaasii takkaa Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beekne qabdi. Biyyoota Arabaa atiif abboonni kee kaleessa irraa fagaattan Turkii fi Arab Imireet Suud Arabiyaa guutuu isiitittuu biyyoota nagaa qaban mootummaan Itoophiyaadhaa dippiloomaasii fuulii waliin qaba jechuudha. Warra dhiyaallee Ameerikaallee osoo gartee warroota BRICS Raashaa fi Chaayinaa fa'aa wajjin jiru Ameerikaa fa'aa wajjin illee Ingiliz biyyoota gartee Awurooppaa guutuu isii wajjin dippiloomaasii nagaa qabaa jechuudha. Biyya takka wajjin biyya wal dhabde lamaan jidduu dhaabbatee biyya takka deeggaree takka illee hin goone inumaa dippiloomaasii Itoophiyaa keessa isa jalqabaati. Kan Itoophiyaan wal fakkaataa fakkeenyaaf Paakistaanii fi Indiyaan gaafa wal lolti lachuu imbaasii asii qabduun mootummaa Itoophiyaatiin nu gargaara jetteen. Nu Itoophiyaan yeroo ammatti biyya wal lolte lamaan tokko cinaa dhaabbachuu osoo hin taane isin jidduu seennee qixatti isin araarsinaa jedheen. Akkasuma waa'ee Filisxeemiitii fi waa'ee Israa'el irratti illee tankaarfilee fakkaataa kana. Itoophiyaan maaliif kana goote? Yeroo nam tokkolillee wal dhabduu miti hadha. Yeroo ofiifuu fiigitii irra jirtuu fi diinota isiidhaa qottee awwaalaa jirtu waan taateef haga qabrii isii gaffageessitee luudii isii qottee siidaa irra dhaabdutti waan tokkollee harka keessa kaachuu waan hin barbaanneef dippiloomaasii biyyoota addunyaa guutuu waliin yeroo Itoophiyaan qabdu amma uummanni Itoophiyaa yeroo ammatti kalee dogongoree ture yeroo ammatti harka 100 yoo xiqqaate hadha 75 mootummaa abbichuu waliin jira. Karaa ragaan atu argaa jirta jawwee jedhaan.